Kalas dubbanne gabbuuna yookiin immoo kan dubbuu isaa yoo dhugaan barbaanne. Yoo dhugaan barbaanne. Dhiifama gaafadhu dogoggortee irra isin jedhaa ragabaafamatti. Maa dheere? Anaaf yaati faatee sila wanni isin gaafadhamoo haadha faatee gaafadha. Eenyu gaafadha? Gaafadhu obboleessuma ishii kana gaafadhu haadha faateetii amma laali. Obboleessa waan ijoollee daa'imaa miti. Anaaf haati faatee takka wal dhabnee jirra. Lolli ka ji'a sadii dura dabre ka ammaa kana keessatti homaan dubbanne yoo gartee obboleessi an diktii tara ani waan fedhe si godhuu danda'a si hudhuu danda'a si ajjeesuu danda'a ka jedhu taate na haa jenne dhiifama gaafadhu jechaadha tamma dhiifama yoo jetteen duuta abbo dhiifama gaafadhu ni obboleessi haadha faatee arrabsuudha bar fixannee si arrabsuudha maatii arrabsuudha abosaa fi wanti ati hin jenne hin jiru bar wanti ati hin jenne hin jiru bar haadha faatee bichaa miti arrabsite ati bar Abdi koko, Abdi dubi dah kata sari di Abdi dubi dah kata sari Sabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi, kakak nandur arafati Arab Sef, Ifa manago obbolesa sidi, obbolesi namni sira sitanu jurubi, Ifa ma. Kana boda arafati narabsu, nalle narabsin, ati si Ifa manago di Assalamualaikum jema kita badu, namni martu sagale si atau dumati. Dubi asiti bito. Ya Allah dalle di Ifa magabat. Asuman sabing. Di umate sinjada magabat arabata. Ila wan anamma yo ini sila hada fate ti wadam nemi. Fada irotok. Oh ya Abdi Ifa magabat ko Abdi. Kiya ko. Kiya ko Ifa magabat tu. Kadang-kadang di Ifa jalatee nunu di Ifa magabat. Jalatee tu mari bar kuni wan pikiri isa jedhani irra bara kiya. Wan dugar tu timarran. Safi dubbi kana kan ofir rafiti din. Obbole so dhagay. Ana fiati fate kaata fitannee jirra. Fitannee jirra miidiyaa irratti fitannee yoo isin quban qabne waan godhuu qabu. Lakki isaan waliin lolle awwalayyuu. Isaan waliin lolle awwalayyuu. Ani si waliin lolle. Yoo dhimma biraan irraa qabaatte yoo dhimma garoo biraa yaanii wanni biraan gidduu jiraatte akkasitti rakkoo akkanaatu jira jedhii lafa kaadhu. Anaa fi ta'isii dhumatte. Saafi atarsiimi dhiifama naa godha warroonni bukaa biraa kaasala jirta. Atarsiimi saafi. Deem ishi. Arsiin walimatee obboleettiitii arrabsee obboleettiitii akkana godheedhee himatee walirraa argata akka Oromootti illee yoo dubbate. Lakki obboleettii isaa lookoo bara malee kootu dhufee kennu. Ani haadhite haadhati dhagayi. Haadhite haadhati. Qaadhaa yoo an kana Nama dhufee deena dubbachaa jiru lookoo makaan ani haadhatee na lookumatee na dhiifama gaafa dhufu. Ana abbaa keetiin ala haadha beetti uruu hawaay haadha beetti. Naa kenna yeroo takka kiyyaa illee yeroo takka jalli. Aayee uffadha baay'ee. Yoo aga asoitu kana yoo geesse rakkoon qabu si galee. Himbayni dhiifama gaafa Awwala siin jedhe. Koy baali yoo abu. Dubbiin tun adda isa dhiifama gaafachuu deetuun haadha faateeti wali si deebitti ammallee. Warra balkaaba jechuun harree hin geenne beekaa namni kun. Otti akkana harree hin geenne kan akkasitti qabadha jazbaadhaan ande dhiifama gaafachuu nama fiisiisa yoo dhiifama gaafatee deeme yoo. Haadha faatee jechuudha. Maan bichaatu namni sammuun isaa isan hojjetu. Konkaan kosimu. Ma gaafa yoo biyyatti illee gowwaa ta'an gaafa biyyaa ba'anii qaroomanii bar dhiifama nama gaafatanii dubbii teena lookoo deemaa irra nu kootu dhufee keenya dhiibne dubbii seeraan jirtu dubbataa irra amma itti dubbannee haa qaadnu jennee malee osoo kootu dhufe jennee qaata mucaan kun waayee akka mulafa kaayaa bar akka keenyatti osoo kaasofnuuti. Namni dubartii akkamitti arrabsa dubartiin bar akka aadaa arsiitti akka aadaa musliimatti osoo hin taane akka aadaa arsiittuu kabajaa qabdi. Dubartiin takka kabajaati bar tammanaati inni ol baasee akkasitti waa'ee ishii irraa haasee amma deebee dhiifama gaafa dhodhee gadi bu'u. Abaari oduu sammuu qabaatee bar gabaabsee tuman jechuudha. Durallee dogoggoree jira. Ammas dhiifama hawaasni jallee dhiifama naa godha sun jedhee bareeda. Kana ruusan nyaataa waliin gadi raggati kana galabbati. Antee kun taara kaanii antee nyaataa irratti shakkisaa raatti dhiisa. Diqaanaa kana sana banna. Osaamaan kun wanta akkasii kun miidhee nama eegalle antee. Diqaanaa kana kan. Kana gabboo kun maqaa keenya nyaatu kun. Maqaa Oromoo nyaatu deebee. Diqaanaa kana maal jettan meesin? Arsee mata deebee as deebee akkanaa kun dhugaa rabbii maqaa nyaataa kun maqaa kennaa yoo nyaate kana bannaa gowwaan kun namni agan hunda yoo gowwoomeen ta'u. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtuuni? Jirra. Sabboonaa viidiyoo bay yoo kiibbu. Wen. Sabboonaa. Kabajaa. Akkasi viidiyoo ta'e. Wallahi bella ummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa yoo ta'an namicha kana birrii takka lama irraa buuraate ana bira fida. Kan egaa Imaraatutti gaaxan wallahi. Kan Imaraatitti himitu achitti kan muka hudduu keessifta kana oofeeti maali kana
gowwaa kana. Meeqatu jira ijoolleen kan akkasii goonu jenneetiin sim jennee akka gowwaa hin taanu jenneeti malee wanti hojjetamu meeqatu. wallahi billah akka udaan isa Ante faayitii si waliin godhuu miti bara ofiifuu bordoon tiriyataa deema ante kana waliin faayitii maal gootaami. Deemee hin danda'u bare ruusa garaa guuteera kiyya. Kamu. Mana kadhatanii hanti dhiifama gaafachuu kana dhiifama gaafachuu kadhatanii kan hanti ruuza feestaa dhafee nyaatu se'amoo hanti. Anamma yoo baddi tokko qabaadhe yoo dhiifama nama tokkoon jedhe ilaa dhiifama yoo anamma fakkeenyaaf qeerransoon balleesse dhiifama yoo an jedhen diqaadha. Inni obboleetti tanteen arrabse abboon hoffolchee yoo jedhen diqaadha. Nama kabajummaadha nama guddummaa ofiiti namni gaafa laal dhiifama nama gaafatu guddaa ta'u. Laali Akka kabajaa qabu akka keessa qabu. Mucaa mataa surrii hin qabne furrii malee surrii hin qabu mucaan mataa. Yaa. Abdi Asa. Ya. Agoda. Tabboon haase. Ni akkuma Hussein ni obboleessa kiyya an obboleettee yookaan beekee yookaan beekee yookaan wallaalee obboleettii miidhee oo beekellee miidhee oo wallaallee miidhee dhiifama oo jedhillee sila dhiifama wanni caaluun aadaa Oromoo keessatti sunillee akka beekamu eeganii dhiifama gaafachuun namuma kamiyyuu dhiifama ni gaafatan rakkoo hin qabu maaliif jennaan osoon arrabsinu yoo dhiifama gaafate rakkoo hin qabu inni illee aga beeku bu'ullee hin qabu jarana dhiifama naa godha ani immoo yeroo sanitti kanaaf kana jedhe odoo jedhellee namni argitaniitiin haadha faate jechuun walillee yoo lolan ana amma fakkeenya haadha faate wallaahi waan feetellee yoo jettee lakki kiyya akkasii miti dhiifama yoo jedhe rakkoo hin qabu haati faatee namaa dhiifti dhiise fi ebaluyyuu jette garuu immoo mucaan kun obboleessa hin arrabsitee jedhee erga gaafate rakki obboleessa kiyya ergaati jette dhiifama jechuun dhiifama gaafachuun waan guddaadha rakkoo hin qabu dhugaa dubbachuuf galgala san ergatanii jedhe ergatanii didee ani wanni naqaanessu ammallee dhiifaman gaafadhu jechuu isaa keessatti maal akka ta'e beekta waan nu hin beekne waan nu warri itti dhiyaannu waan nu obboleessa wajjin bira jirru hin beekne caalaa ergatanii wallaahi obillaahi jechuu isaa san dhiifama awwaan saniin tasaasa'e miidiyaa waan ta'eef yeroo sanitti fayyadamee jira osoo jedhe san eegee ture isin jala ta'aa jira haga beekan mana eeganii waan hin argin waan maatiin hin didanii mucaa akkanaa aniin beeka jedhee ifaa jiru kana awwaan goone jechuun immoo baay'ee ulfaata akka kiyyatti baay'ee ulfaata isinillee tasgabbaaya yoo deebi'ee dhiifama gaafate waliinuu Ilaala waan dhaggeeffadha. Yoo inni waan ofii hin balleesse jedhee kiyyaa bira dhufe yoo inni dhiifama hin gaafanne geemii inni tapha tokko illee hin jiru. Abdi Namni tokko illee tokko akka walitti hin darbine. Gaafa san jechuudha. Gaafa yoo inni hin balleesse kiyyaa obboleettii tante natu baddale. Ishiin obboleettii tante qofaa miti obboleettii Oromooti, obboleettii biyyaati, obboleettii qe'ee qofa osoo hin taane, tan kutaa qofa osoo hin taane tan biyyaati jedhee yoo inni bahee dhiifama kiyyaa hin gaafanne gaafas geemiin maan taphatamu tokko illee hin jiru. Nu asirratti akka geemii isaallee beeksisuudhaaf sila asirratti kan Baaliyyoon illee aarsaatti kafalaa ture asirratti ol deebee Baaliyyoo illee baay'ee haasaa ture waa'ee geemii isaa ol kaasee dubbachaa ture asirratti nuti. Maaliif dubbanne osoo inni dhiifama gaafatee gadi bu'ee namni hin kabajama kabajaa walirraa argata namni gaafa an sabboonaa xilaarra qabe gaafa Baaliyyoo kabajama malee nama lafaa ka'ee arrabsee hin kabajamu ani kabajaan hin jiru kabajaan namni gaafa ati arrabsite namni illee deebi'eetuma si arrabsa wantummaan kana caalee hin jiru sooshaal miidiyaanoo. Sigale gaafa ati nama kabajite garuu si kabajani gaafa bakka wayii si argani mucaan kun nama kabajaati miidiyaa irrattu nama hin tuqu siin jedhan gaafa ati diqqaattee nama arrabsitu akkasittuu nama arrabsuu yuun fakkaatu kun bannaayaati badii kana fuulli kun osoo kiyyatee miidiyaattu ni hin dhiyaadhu an dhuguma siin jedhaan kanaafuu dhuguma siin hin jedha kanaafi rabbi nu haa baasu waa hundaafuu hin dubbatamu wanti akkasii kun dhiifama nama gaafachuu qabna waan akkasii yoo balleessine. Gogummallee hin qabna hagasittuu nama jiidhaadha akkasittuu deebinee bilchaadhu jennee aboo maal godha reebanna nama balleessaa akka Baaliyyoo ati godhe Baaliyyoo viidiyoo cufadhu ati bakka ati namarrarte ati Gaardii kiyyaati yer waan taate. isin keessa namni na sodaachaaru Baaliyyoo bicha beeka. Qalladaa onee jechuudha. Ani Baaliyyootu achi na kolfisiisa. Ila Baaliyyoo ati illee laale sirraa yoo. Kun waa itti qalladanii miti I am serious. Waa itti qalladanii anu jedhanii miti wanta kana. Dhagaa illee kama ila kama Kasim dhaggeeffadha walaa dhugaarsuutti baata dhaggeeffadha qalbii miraamina isin jettan jinni jaalkaas wal dhooytan kan waa jirtu awwala itti himne waan guutuu itti himne haasooyne qulqulleeffannee saafii dhugaa jirtu itti himne didee arrabsee gadi bu'e didee utaalee gabbaa'e sii galee dhugaa jirtu itti hime awwal dhiifama jedhi dhiifama gaafadhanii waan guutuu itti himnee jirra isinii galee
Malee qalbii ምናምን irra hin jiru dhugaa sitti himaa. Ela Sudi da ko obboleetti tiyyaa jiraate inni waa'ee obboleetti tiyyaa haasa'e. Taraa dhaagee nu. Haasa'u wayii obboleetti tiyyaa irraa haasa'u irra. Kabajaa. Qeerransoon haasa'u kennaaf. Taraa dhaagee nu. Qeerransoo kennaaf. Ela asirratti waa jechuun barbaada maali kamu miira keessaa beeku qofa. Namni laale namni baarmeliin tokko baarmelii waaqes girantu iyyamoo ka duwwaatu iyya. Siigalee kana hin beekama baarmelii duwwaatu iyya siigalee waa dhaanee hin jechuudha. Kana waan reefa lafaa ka'ee deemaa jiru fakkaatu faana illee hin jedhani. Kana yoo ofiif jedhee dhiifama gaafate haa gaafatu. Siigalee namni amma ol gaafata gara tokkichaa kunniin mul'umaanuu nama gara tokkichaati. Ka ofii jibbaataa rullee kan yaadullee isin galee isin yaa galu namni amma gara tokkichaa keessattuu namni gara tokkichaa bee gara eessaa bee ol beeku ol gaafate ol ammoo hin danda'a. Kabajaa ol qabu gaafatallee siigalee namni obboleetti qabu. Obboleetti qabdaa bare haadha keessa dhalate qabdaami. Obboleetti jechuun ammoo kaafaan akkan ibsan hin jiranii miti. Hagam akka si dhukkubsu obboleetti san ta'uu taate hagam akka si dhukkubsu laalmee ammaaf garagalchiti. Obboleetti san ta'uu taate jechuudha. Siigalee namni kun ila laale dhaga qoy kamu. Baali yoo obboleetti qabaate yoo haadha qabaate arfee gocha bare. Dhagay baalii waatillee dhagay muubii qabataa ila laale qabataa yoo maawun ashiin ija isaa namni ila laale namni obboleetti qabu namni haadha keessa dhalate qabu siigalee. Namni arsummaa beekuu fi oromummaa beeku kabaja qabaata nama hundaafuu jechuudha. Namni naargaan narosaata naargaan baay'inaa miidiyaa irratti illee viidiyoo irra waraabaa waa irratti hojii jira. Akkanatti fammasuun kun illee hin ta'u siigalee namni yoo dhokatee hojii jedhe namatti tolullee. Kanaaf ammoo maal jechuu barbaadeeti kamaal illee isinii galee obboleetti haadha faate ta'u iyyuu ufiftuu odoo barbaadee qaata kun nama kana ga'u naargaayyuu hin barbaadu jechuudha. Jalqaba isarraa isinii kaasee isinitti himaa. Nama waliin guddanne waliin jiruu guddaa keessa waliin dabarree waggaa meeqaa mul'umaadhaa waliin turreet waliin onna jenneerru maatii isii mul'uun beeka isallee nama waliin guddannee onna jenneerru hin barbaadu isii galee naargaallee hin barbaadu isiin illee maatii kee naargaa hin barbaadu isin maanu jechuudha. Maatii isii akka ga'u gaa kabaja qabanii fi namni maatii isaanii beeku namni maatii isaanii beeku hin beeka isin galee nama akkamiirraa akkasiin baatetti jechuudha. Kanaaf ammoo lafaa kaanee akka waa isii onnoo hin jirre yootitti yoo akkasitti onna jedhan obboleetti san ta'uu taate mee amma gara kan deebisiiti mee obboleetti yoo taate atta taa jettee yoo adda ammoo sii gala sii galee gara kan deebite jechuudha. Kanaaf ammoo kana dhoqqee mucaa dhoqqee kun udaan bineensaa fakkaatu faana ammoo asillee itti dhiisiiti. Akkanaa rakkoon hin jiru waa gara haadha keessatti deemaa jiru yoo jiraate onni jedhe boodaa fedhe yoo jiraate barbee namni boodaa fedhe nama hin dhabuyyuu yoo ol midhiise jechuudha. Ofiif yoo jedhe dhufeeti dhiifamaa gaafatu waa afaa ofiiti alba jechuudha. Qaama hunda dhonaan ta'eef guddaallee kanuma irratti honna jedhanii dhufee dhiifama gaafadhoo jedhe dhufee dhiifama gaafatu. Galee nama akkasiin nama arrabsanii akkasiin nama diqqeessanii jedhanii miti namni barbee odoo hin balleessinuu dhiifama jechuun beeku diqqeennaa miti bara guddina malee. Yeroo galatu kuni kadhaan barbaachisu waa jechuullee hin barbaachisu dhugaa rabbii balleesseera dhibban dhibbatti jaarsa ergan akkas ta'an isitu dide yoo warri isii dide maal godha. እንደዚህ አይነት ማሽቃበጥ አያስፈልግም። አኒ ሚዲያ ከነራ ናማ አረብሴ ዲፈማ ጋፈታ ወላ ረኮን ገቡ ኦ ዲፈማ ዮካና መሰን ዳይሬክቲን ኦሶ ሂንቱቂን ቂኔዳን ቱቁዩ ዲፈማ ጋፈነ ቂኔዳን መቃ ኢሳ ኦሶንቱ ሱራ ናማ ካየተኒ አረብሰኒ ጌሰኒ ዲፈማ ሂንጋፈ ዱለክ አኖማ ሂንደነ ከሌሰ ፊጠደ ጀቹን ከከሌሰ ፊጠተ ሚቲ ከበርባን ከጀቻ አማ ጀዴ ከና ማሽቃበጥ አያስፈልግም። ዮ ዱገማን ኦቦሌቲ ቀባተ ዮ ዱገማን ከዳን በርባችሱ ዲፈማ በቃ ኦቦሌቲ ኡመኒ ሙሉ nama sadii namni isirratti duule waan hin jirre har'a garuu yuu gaafa gadi baatee isiin dubbattu lakki karaa sanii miti erga jedhe maashqabbata yaasfalligim dhiifama gaafachuu qaba ol bahee asitti dhufee bakka barbaadetti dhiifama gaafachuu hin dirqama obboleessa isiiti jedhee nama kana wajjin turte biyya kanattis ni beeyta an obboleessa isiiti miti gaafa jedhe hin qabu siigalee an obboleessa isiiti jedhee gaafa dubbate hin qabu maashqabbata yaasfalligim yoo ta'e haa gaafatu yoo dide immoo wani nama kadhatan hin jiru innis karaa isaa nutis immoo karaa kennan arrabni nuuf haarawaa miti inni arraba nu duuba barate nummoo isa dura baranne. Ilama sabboona waa hundaafuu galatooma hundi keessanu anama maal jechuu barbaade seetan namni kuni yeroo tokko lamaanii miti ka ishii irraa haasa'e yeroo baay'ee irraa deddeebi'ee haasa'a obboleessaaf wattillee waan akkana haasa'uunillee sirrii mitillee kanaafuu amma wanti ta'amuu qabu maalidha eega jenne nuti wanti jechaa jirru dhiifama gaafadhu. Waan ofii kootuuti hin balleessite namni badii ofii amanuun dammoo guddina beekumsa mucaa kun illee
yoo dhiifama gaafate rakkoo wanti isaa irraa hidhatullee hin jiru wanti isaaf dabalullee hin jiru. Namni tokko gaafa dhiifama nama gaafate nama san kabajeera. Siigalee asirra taree maatii ishiittu didee maatii ishiittu akkana godhee የማንም ልቅምቅም የሰው ልክ አያውቅም ቢያውቅም አይጠነቀቅም እየተጀሪ namni likkii namaa beekullee namarraa gadi bu'ee na dabatu likkii itti agarsiisan malee isinii galee akkama miidiyaa kanarratti odeessee namni marti ol ka'ee utaaluu miti gaafa qe'een walitti deeman jechuudha. Kanaaf namni mukarra nama baasa mana walitti guba namni akkanatti akka fuula miidiyaa kanarratti miti qaldiin namni mukarraa hin baane namarraa baheera isinii galee namni lafaa ka'eetii miti kan nama ta'uuf namarraa baheeti kan waa hojjetu. Ani biqeetti obboleetti beeka obboleessa diqqaa beeka guddaa beeka. Diqqaati beektutu jalee ol sitti guddata. Fuula miidiyaa kanarratti wanti asoosoftu seenaa ta'ee ta'a beeki sii darba. Namni horaa beekaa wata hin darba waan ta'eef seenaa ta'ee ta'aara. Gaafa namni obboleewwa ishii kunillee waa'ee ishii baasuu dadhabde ilmoon ishii dhuftee baafti gaafa tokkochaati. Kana beekuu qabdaati. Baatee dhiifama gaafattee haadha faatee natu balleesse jettee sanuu viidiyoo dhiifamaa gaafachuun dirqama sirratti. Kootuuti obboleessa biratti natu balleesse dhiifama jedhii gaafadhu. Maasteriin ol galchime. Maasterii yaalalaa galchime qabu. Kana barbaanna maasteriin ol galchi. Kanaaf haadha faatee kootuu dhiifama gaafadhu nagahan bulla. Kanaaf dubartiin kabajaadha. Kabajaa irra qabdee kabajaa saniin bulta nagahan. Kabajaa walirra keenne kabajaa saniin jiraanna. Akka qara wal kabajinutti akka wal jaalannu sanitti. Kanaafi wal kabajinaa kootuuti ammas yeroo qabdaa dhiifama gaafadhu siin jedhaara. Waan biraa dammoo asirratti takkumallee hin barbaannu maasterii ol galchime yoo si galcheef maasteriin ol galchi maaster ka'eeru kan honnoo ummata gisee takka jarraan maal jedhan honnoo abaa'u sun haga nyaatu haga dhiisu hin qabne wajjin kiyyaatis haasa'u wanna haasawa dheeressuuf dubattanii namni tokko dura namaatii fi duuba namaa qorachuudha. Akkanumaan zim jedhee namarraa haasa'uuni feemasummaa ittiin ibsachuun malee nama tokko beekeeti miti. Namichoon kun nan beeku kan amma hin beeka jedhu kun artanii gin uduu isaa argee wallaahi billaahi jechuudha. Keessoo kiyya rabbitu beeka. Ammoo hoo namni tokko dura namaa uduu hin beekne duukaa namaa uduu hin beekne akkanumaan zim jettanii miidiyaa kanarra namarraa hin ijjina. Inni tokko kan isinitti ummata jechuudha. Anis obboleetti akka teessanii qaba. Isinis obboleetti akka kootii qabdan. Bakka namni tokko akkamiin mucaa dhiiraa ta'e akkamiin shamarraa haasa'ayyuu. Kanaan feemasanii kanaan nama guddaa ta'anii namichi kun keessattuu haga dhiisuuf haga qaaquun qabu wallaahi dhugaa rabbi. Gatii kana ta'eef awwaa guddaallee haasa'uu hin barbaadu. Yoo tagibaariidhaan haasa'uu barbaade tagibaarii walitti dhaqnee haasofna. Wallaahi dhiirri akkasii bakka. Maasteriin ol galchaa namu maasteriin ol galchaati dubbii gara jirutti dubbannee deemna. Mucaanii asirra ta'ee haadha faatee beeka. Ankiyyaa qeettuu beeka. Obboleettii ishii ta Dubaay jirtuu beeka. Maal albaa'uun asirra yoo beektee namni na beekta jedheetii miti kan wal dhiisu. Ati asirratti miidiyaa irratti kaadha isitti sheer godhan kun gaafa ilmoo ishiillee guddatte sheer itti godhan obboleessi kunillee gaafa ishii baasuu dadhabe. Maqaan isii badee hin jiraattu baddee jiraattu. Dikana naa kenni beekamu. Wal dhiibna jetteetii miti kan wal shalattee wanna jettuuf wanti wal dhiisaniif wayituu hin jiru habiibi. Atadha miidiyaa irra fammasuudhaaf maqaa ishii wal kaaftee haasoftee maqaa nama tokko ittiin fammasuudhaaf haasofta. Habiibi hin baateerta bagaa obboleettii xiyyan taane qasuma hin billaa hin baate. Kana caalii hin obsanii ani. Amma deebi'eetiin kanuu didee gadi bu'aa mana isaa ol seene. Nama haasawa obboleetti kennaa haasaarra. Tara walii kennaa haasaa hin jiru. Boola rakkoon qabu namni hunduu maatii qaba ebeluun hin beeka kan inni jedhu kana rakkoon qabu wanni wal godhan baay'eedha waan ta'eef isa bichaa miti namoonni isiirraa haasa'u namoota baay'ee garuu kan isaa bira dhufe beektanii namichi otteen kun bira dhufe kan isaa jechuudha. Assalamu alaikum. Lumatu dhaqaa waalaikum assalaam. Lumatu dhaqaa jajjabeessa beektaa antee nama baaruu fi nama xiqqeessu ofumaa kennaa jala fi inni ofumaa kennaa jajjabeessinee kaanee gaafa inni nama baare jedhe deebinee isaa baaruu fi na beektaa. Wallaahi inni obboleetti ta'e qofaa miti obboleetti ta'e hunda baare nu hundinuu obboleetti qabna waan ta'eef namni obboleetti as jala of jala hin qabne hin jiru. Namni beektaa akkuma qeetti nama xiqqeessu xiqqaadhaa beeki. Otoo xiqqaa hin taaneeti nama 4,000 yookaan 3,000 oltu as jala ture.
silaa'u kabajaa namaatiif iyyuu balleessa ofitti beeku sanaa miti arraba jedhee dubbate sanaa iyyuu miti as deebi'ee eshi naan jettanii midhiifame eegasin naan jettanii fudhadhee jedhee waan isaa beeksisuu barbaadan sanallee asiinuu naa beeksisaadha nama sammuu hin qabne ta'uu isaa asirratti illee nu hubanna. Ammas yoo nama guddaa haasa'uun illee nama barbaachisu kophaadhaan yaada mataa keenyaa dubbataarra jechi inni jedhe garuu baay'ee humnaa ol nama hamsa obboleessa keenyas yoo taate obboleessa keenyas yoo taate lachan muuqidha. Ila asirratti wanni jechuun barbaade aadaa kanutti ta'ee afeeru akkuma asii kiyyaan jedhaaru wallaa akka Oromootitti waan nama gaalisu dhugaa rabbi namni ilaale ani sooshaal miidiyaatti fayyadamu ta'e sooshaal miidiyaan yookiin akkaataa dhuunfaa keenya fayyadu itti fayyadamu yookiin ammoo akkaataa ammoo nama keetti fayyadamu itti fayyadamu isinii galee akkaataa itti saba kee miidhutti akkaataa ammoo nama tokkichatti maqaa balleessee yookiin ammoo namaaf nama ofuuti yoo fayyadame namni ilaale namni na jala taa'ee ilaalu sun narra gubuu hin danda'a guyyaa takkatti jechuudha isinii galee dhugaa rabbi waan akkanaa kana ilaale waan akkanaa kana odoo tiktookii irra gubuu miti dirqimii sumaayyuu balleessine fakkeenya namaa ta'a waan ta'eef jechuudha wallahi. Jala kataa'ee ka kolfullee ka jajjabeessullee meeshaa jirta jabaadhu maalikeen attamitti akkana jedhamame jala kolfaa jalatti taphataa obboleetti nama kan keedoo ta'e yoo dhiismee waa akkana kanneen mi'a makaran kedee bismee amma agamsi dhagamame daamattee an teedoo ta'e yoo yookiin ka uumattee qabduun beekta si galee yookiin ammoo ka obboleetti qabduun beekta si galee odoo nama kan keewwee akkas godhanii yoo yaanii mee agam mee keessi kan keewwee atta taatame inni ibsa an nama obboleetti tuqee yoo jedhee والله بالله فجي سونا ما تجي سواد يعني دوغا سيتي نما جوا وي غدو ادب وفي كي وا وي غدا غدا قال جديره جديره نيمول جيني قال كنا فمو ولا كبجنو كبجا مو ودر الله وقمني بري دوان ديف وانا كنا كان لا وا وي نوانجي چور باد بر بنمني وي لا بيكا في جواني هغا نوانجي وا وي قبل دو بادل سي قال نمني متو انجره في Dokee yung fakkaanne ammoo na jedhe kana faana deemee amma Oromoon akka hundu kana faana girrisoo ni jedhu namatti hin tolu. Kanaaf ammoo akkana kanarraa odoo uf qusanne jedhama. Wal jala hundi keessanuu hedduu galatoomaa miidiyaa keessa yeroo baay'ee namni akkanatti tasgabbaa'ee namoonni gurguddaa yoo haasa'u hedduu namatti tola. Ispeeshaalii wanni an hubadhe miidiyaa kanarratti miidiyaa kun akka saba Oromoo xiqqeessirraa hubadhe.